kaampaanii kana jala jirtanii namoonni 40 hundi keessanuyyuu dhiqannoo olii qoodaatii kaffalaa yookaan immoo kaansileeshinii keessan fudhadhaa kan jedhu ijoollee guruupiidhee walitti qabee ture. Abeeteshi. Amma waan akkanaa kana dubbachuufillee akki wanni dubbannu dhibee cadhisuufillee akki cadhifnu nu dhibeetumaan gahuma kana gaafii isin gaafachuuf. Gargaarsa. Kiyyaako. Waan akkasiiti. Elaa free visa jedhamu waan kana dura baay'ee waa'ee free visa jedhan kana baay'ee barsiisaa ture beektaa? Free visa jedhamu free visa kan jedhamu hin jiru. Idda visa kan mataa kee idda visa kana immoo kanaan dhufte immoo maayinni akka namni kun sin qabu iddoo barbaadde yoo hojjette eeyyamamaadha jechuudha waan addaan qabu jechaadha. Si galee? Kanu waan biraan hin jiru garuu namni 40 meeqamee dhibba meeqatti yoo wanti tokko dhufe birrii 16,000 dhufe maali kun biizinasii kee isin ilaallatu si. Egalee anama maqaa kootiin ijoolleen fideetti 200,000 yoo narratti ramadame ijoollee kana waan ilaallatu hin jiru. Ijoolleen kun fedha isaaniitiin yoo na gargaaruu barbaadan gargaaran. Ittiin ta'u taanaan garuu waan akka kanaa kana ijoolleetiin kaffalaa giruuppiidhanii yookiin keessaa baatachuu barbaachisaa mini. Keessaa si baasee jennaanu himannaa biraadha kun. Egalee? Kanaaf hin danda'amu waan akka kana. Hin kaffaliina. Nama akkasii kanallee jira taanaan immoo nama akkasii kun immoo jira ta'ee jennaan maqaa isaallee waan inni jedhullee dabarsaati kenna. Sagalee inni qaqqabillee sheeriin inumaan harka jira. Jechuun anama garee tokko na erganiiru argeera ka'ee sima dhufis. No, waalaikum salaam. Na waan an dhaga'ee jira garuu exact eenyu akka ta'e hin beeku. Keessaan naa barreessuu dandeessa. Nama sana bilbileetti kaa'uu dandeessa bilbileetti himuu dandeenya tokkoffaa isin kaansel taatu bilookii taatu maaloo taatu birrii 16,000 qixxee kaffaluu qabna waan akka kanaan ilaalu. Anatti maan dhufin isin jedhe. Nama hundumaayyuu warra asirra jirtan dhaggeeffadha. Abbaa barbaaderra waan barbaade dhufuu danda'a kaampaanii isaatti. Yoo namni sun tola isaa sin gargaare ala kanarraan kan hafe garuu hin ta'u taanaan keessaa baatu jedhanii birrii guuruu mataa isaa wanjal na'u. Kun mataan isaayyuu hanna tooftaa bira fuula isaa jijjiireedha beektaa? Leebinnaas nagin. Malkuun qayyara leebinnaas jechaadha. Hanna fuula isaa jijjiiree jechaadha. Dhageessee? Ande laayisensi kophaa ta'an. Kaansileeshinii irraa fudhadha yookaan immoo kaansileeshinii keessan fudhaa. Callisii gurbatamaa. Bexaam ኧረ waan akka kanaan jiru bannaate. Nutti erginaa soosisnaati. Maqaa isaa wajjin barreessi innaa soosii waan akka kanaa የሚባል ነገር የለም. Ande inni kaampaanii irratti oovarii ijoollee fide oovarii nama 40 nama 50 oovarii fide yoo si kana salee birrii ati itti hojjetatu si kennuun dirqama isaati yookiin immoo iddoo si kennuun dirqama isaati. Maa jechuudha? Eeyyannullee bara akkanatti nu dhibee bare wallahi nuun galle akkaataa maaliif akka akkana ta'e dammoo hin beeknu yaa namni Warraajimaanni akkuma kunoo isinuu dabalatee namni hedduun as keessa Warraajimaanni yaani akkasii yaani ajimaani warraajimaani. At least mallaqas kee walakkaa siif kennu kaa. Naa kennaa hedhiin walakkaa naa kenne hedhiin. Yana kasamme ijoolleen tokko kan ani guruppichallee an tikicikii akkanaa kana hin danda'u jedhee guruppichallee ofirraa bilookee keessaa ba'ee jira. Ijoolleen yannaa bilbilanii waan tokko na haasofsiisanii dammoo wanni akkanaa kun nu dhufnee reefu waggaa tokko nama fakkeenyaa fi waggaa tokkoyyuu gana
ji'a kana fixadhee ka'ee guutaa Koppii waggaa link tokko godhaas isaa fi hundi keessan iyyuu. ganaa ammoo Hundi keessan koppii link godhaa please. waggaa tokko reeffana guunnaa waggaa tokko son guunne ganaa yookaan sileeshinii keessan narraa fudhadhaa. Guddinaa dammoo birrii ganaa kana guuraa hin miidhamtu booda ana yoo na qabanii biyyallee galee ani fayyadamee jira. Yaani miidhamni booddee isinirra deemu kun ammoo miidhamuu dandeettanii annama akka nam tokkootitti isin yaadeeti. Birrii haganaa kun isin maraa yoo deebi'e isinitti ulfaatu nama tokkochatti ulfaata. Hojiin badee jira an birrii kana bakka fuudhee ofirraa cufuu hin qabu. Sababni waan kana ta'eef ammoo inni firii viizaa jedhamu hin jiru. Ijoolleen akkana jedhanii ijoollee qaban wayii firii viizaadha jettee jennaan sababa saniif waan kana fidanii. Ani birrii harkaa qabaadheen kaffalu birrii kana walii hiraatii kaffalaa. Birrii meeqa jedhee Yookaan namichi? kaansileeshinii keessan narraa fudhadhaa jedha. Kaansileeshinii kanan Birrii meeqa si giraama kuma jedhe? 16 jedha. Giraama kuma 16 jedhe kan Ilaa dhaggeeffadhu. Namni kaampaaniitti faayinii dhufu diraama 16 ta'in nama limitii olii hojjetanii diraamii naannoo 50,000 fidu. Egalee 50,000 diraama 50,000. Iddasii booddee immoo mo'aaxinaa yookiin zeegaa biyya kana akkati qacartu godhu beektaa qacaraa amma isaanii cal'isanii adabbii kana fiduun beekta miti. Sitti himu si galee sitti himu nama hammati fidde beekta taanaan tan ilaaltee zeegaa biyya kanaa qacaruun dirqamaa jechaadha. Zeegaa biyya sana qacartee jennaani namni simatu sin jiru namni maal sin jedhu sin jiru kaampaaniin kun garuu hin jiru taanaan adabbii namicha kanatti. Namicha kana yoo adaban immoo waan barbaade yoo adabani leebariin isa jalaa waan inni balleesse hin jiru. Abbaa kaampaanii kanaa badii qaba. Seera isaa eegee ulaagaalee guutee mootummaaf waan barbaachisu kaffaluun kan mataa isaadha malee kan keessa miti. Kun isin ilaallata. Digalee akkamitti hojjetaa ilaallata? Hojjetaa maaltu gashee ilaallata? Mana kanarratti rakkinni dhufu hundumaa anaadha malee ijoolleen as keessa hojjetanii birrii kaffalaa birrii naa buusa jechuun hin danda'an. Namni yoo tola isaa si gargaara si gargaara. Hin ta'u taanaan isiniin kana salachuun mataa isaayyuu doorsisadha beektaa kun doorsisa. Ndi ነውር ነው ይሄ አይባልም። በቃ ስሪሚት እንዴ ማል ቶፍታና akkasii wallahi akkasii eenyu akka sa'aatinatti dubbadhu baabaan nama tokko natti maa ture abbaa isaa naa barreessati keessaan naa barreessa abbaa isaa bilbilee gaafannaa. ayya ishee barreessa bakka ashirko. እሺ በቃ እና አብሽራ galatoomaas. እሺ keessan abbaasaa soyyee fooloo tolchiitii itti dubbadhu ishee. naaf agartee amma immoo tooftaa akkasiitiin ijoolleen keenya bakka akkaataa isaan itti hojii hojjetanii maallaqa harkatti hin qabannetti ijoolleetiin tara akkasii maallaqa harkaa goru beektaa kun cubbuudha. Namni waaqayyoon sodaachuu qaba. Humna ijoollee kana waggaa lama yoo ta'e yoo mallee rakkinni irra ga'e maaloo na gargaara ani isiniin hin qaba jedhee namni tokko naayis wayii yoo gaafate ijoolleen kun waan danda'an gochuu danda'u mirga isaaniiti jechaan si galee utuu mirga ijoollee kanaan dhiibin nan rakkadhee na bira dhaabbadhaa pliis yoo jedhanii ijoolleen kun illee bira dhaabbatu maaliifi wal bira dhaabbachuun amala keenya gatii ta'eef si galee. Garuu ijoollee siin ta'u taanaan yoo biyya nagashan kana taatu sana taatudha ijoollee doorsisanii giruuppii hidhanii ijoollee achi irratti eenyutu agaba zabbaseedhaan nama amma kana eenyu fideedhaan idda fideemoo maaliif seera sana hin dubbise? Maal warri kaanii ijoolleetiin naa gargaaraa jechuu dadhabanidha kan isaanii rakkatanii maal jedhanii cinqii meeqa keessa ijoollee jiran beennaa bara ijoollee shira akkasiin hojjenne ijoollee baay'ee beenna ijoollee baay'ee rakkinni akkasii mudateeni. Isaan namatti matanii akka namni gargaaru yookiin immoo ofii isaanii waan godhan hin beekan diskaawuntii fa'aa gaafachuu hin danda'amu. Maal namichi kun diskaawuntii hin gaafatatu? Iddasii booddee immoo araban qacaru? Iddasii booddee immoo akka qubiitti illee liqeeffatee illee kaffalu hojiin hojjetu? Ande
Dallaalli koo nama guuruu duwwaatu hin ta'in ofiisaaf immoo waan hojjetu qabaachuu qabaa bara. Professional dallaala sanuun jennu koo har'a birookarii maaloo jedhanii biyya kanaati zannatanii biiroo maal fakkaatu kan isaan bananii warri fooqii gurguran warri nama biyyaatti fidan warri maal jedhanii maqaa garaagaraatiin si galee babbanatanii biiroo babbareedaa sana keessa kan isaan hojjetanii makiinaa babbareedaa kan isaan uffatanii oofanii koo hojjetanidha. Mootummaaf gibira kaffalanii taaksii kaffalanii ofii isaanii rafanii nama biraaf darbanii hojii banaa jiru. Ijoollee warra kan keenyaa hin fidu ofii isaanii mana ijaazaa qabatanii kifilii tokko keessa nam'anii taa'u. Ijoolleen iddoo shan jirtu hin beekanii bakka laayisansii birqii dhufanii ji'a tokkotti laayisansii dhufanii torbeetti laayisansii baasatanii viizaa isaanii achi irratti hojjetanii ijoollee biyyaatiin beeksisa dala'u. Isa kanadha kan nama aarsu dhugaa utuu seeran beekin. Kunoo kanarra buutanii dhumtan hundi keessanii dhugaa. Kanaaf nama gaddisiisa ijoollee irraa akkasiin barreen guurinaa isa cubbuudha. Kunoo sasiin hojjetanii yoo harka keessan irraatti rukutamee hafuura ta'ee habaqii ta'ee deemaa jira. Dhugaa waaqa. Dee ara ጥሩ አይደለም. Hojjettee iyyuu horiin isaa siin barakatu inkwaan akkasiin saamtee mitiitii dhugaana. Dee al tokko kun maaltu harkaa fuudhee itti amasumaan jettee suma wantu itti. Ndom nu wayya warra ijoollee guddisan illee wayya at least waan kaffaluuf beekna gatii ta'eef. Isa kaan kiisii kee keessa maal akka sijaraa fudhatu iyyuu dhugaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa please. Ijoollee akkas gootanii hin darariina abboo. Ara yinuu rubbatee yoo taachoo maa waggaatti gibira maalidha akka waggaatti siin gabbaran. Illee akka qaallu akkama takka farsoo fidaa takka araqee fidaa takka hoolaa maaloo fidaa akka tumaamaa fidaa akka jedhamu birrii kaffalaa. Haasa'ii bareedu. Nagaa namti. Namni baay'ee rakkadheetan gara mana keetii dhufe tanaan durarree baay'ee jala taa'ee barreeffachaan ture nagalchuu diddanii. Namoonni nuti baa'ate akka malee si bashuu dinne balballi keenya banaadha kun har'a galtee mini haasa'i. Galeera dhugaa. Namicha tokkotu birrii 310 irraa nyaatee na dhoowwatee mucaan biyyaati siif fidanaan jedhee anarree biyya arabaan jira waan ta'eef egaa sanaatii kaffalee fi silkiin irraan kaasuu nan haasofsiisa. Mana cufe ture. Hammam ta'e as gaba kuusan. Hammam ta'e bareedu. Amma naannaa ji'a ja'aatidha. Okay. Atu kaasa kontiraata fixee biyyatti deebite. Deemaa naaf dhugaa. Asuma Dubaayii. Miitani Dubaayin jiran Saawudiin jira garuu namichi Dubaay keessa jira. Eewudhaa bareeddu. Eeruun mucaa tokko kun jedhama. Eeshi. እግዚአብሔር ሰ ዶክመንት ብሬ meeqa 310 irraa nyaatee mucaa siif fidee viizaan irree naaf hin baane tikeettiin irree naaf hin muramnee viizaa na ergennaan na didee. Dokumenti qabdaa? Wanta hundumaa Maqaan barreessitanii kikkiin jedhiin bannaas. riikoordii wajjin haasaa turre baay'ee jira. Ashinaa ergi sidhaa kan wantooti matee ture. Baabaadha. Baabaa miti guddootti. Guddataatti. Ashmaan laa goota beektaa? Dokumentii kee guutuusaa. Waatsaappiin kunoo kana jira na wantoo jedhi lakkoofsa keessa kan kallattiitiin argamtullee naa barreessi. Naa ba'uu didee barmi tanaan duraayyuu profaayila kee jalaati fudhadhee too charchi godhadhee ittennaan naa ba'uu didee muudhaanis waatsaappis naaf hojjechuu didee barra. Maaliifidha? Ani hin beeku wanti koodiidhuma isaarra hojii nan itti galchee tommoo. Ish masiitti ergi. Masiitti ergi shimma. Bakka masiitti ergi shim. Ammasii hin jira ammoo kana laaluun. Dhaqi masii walitti ergaa keessa walitti ergaati masiitti mannaa kee achumatti dabarsi.
Masika bishi masika boonii bira jira gatii ta'e himannaan ni kuni bookaanuma boonii sana irratti dabalise. Okay. Booni itti malee barsheen ture karaan booni itti meen ture boonidha wajjin haasaa ture karaa wasaappi. Baqa masiinaa yaadachiisuu kanuma keetti kenniiti. Masiinaa yaadachiisuu keezii kana boonii bira jira gatii jala. Okay haa ta'u bakka rakkoon qabu booni wajjin haasaan ture. Dhiifama gidduu kana waatsaappii deebisaan jiru, sagalee isinii deebisaan jiru, bilbila kaasaan jiru, dhiifama naa godhaa. Ishee maaliif akka ta'e isinii galagatii ta'ee fi amma haasa'uun barbaachisu bakka waan biraa keessa nan haasofsiisna bannaataa jechuudha. Maalis? Garuu ilmaan argadhaa maallaqa kana dhugaa waaqa baay'een bu'aa ture baay'ee rakkina keessan ture reetii mana kana keessatti. Gashaan wareegi malee argatta gashaa wareegi maal gashita gaafa sana yoo birrii gusii galee maal goota wareegi. Yesus maaluma na fuuldura dhugaa.